Hashama harka fuunii jaalatamtootaa fi kabajamtoota hireetuu akkam jirtu nagaa keessanii baga nagaa taatanii nagaan waaqayyoo lafaa fi bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu hararrii fi jaalalli waaqayyoo jirtu jajjabaattu akkam jirtu nagaa keessanii baga jiraattanii tokko badeen ture fedhaaf jaalala waaqayyoo ta'ee deebiin jira waaqayyoo haa galatu baga jiraattan sinis lafa jirtanitti waaqayyo gooftaan nagaa hunduma keessaniif haa baay'isu ሰላም የሬቱ ተከታዮች ሁላችሁም ለእግዚአብሔር ሰላምና ፍቅር ጸጋ ሞገስ ከእናንተ ጋር ይሁን። እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ሁሉ መልካም፣ ሁሉ ሰላም። እንዴት ናችሁ? አማን ነው? ሁሉ አማን፣ ሁሉ ሰላም። እንኳን ደህና ሆናችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን ለሁሉም ነገር። ሀረሙ akkuma kana dura macaafa qulqulluu keessaa wajjin dubbifachaa turre guyyaa har'aas fedhaaf jaalala waaqayyoo ta'e macaafa qulqulluu keessaa wajjin dubbifannaa yeroo darbee mul'ata Yohaannis waliin dubbifachaa turre har'as immoo itti fufnee mul'ata Yohaannis waliin dubbifannaa yeroo darbee mul'ata Yohaannis boqonnaa 7 fi boqonnaa 8 waliin dubbifachaa turre har'a immoo boqonnaa 9 fi 10 waliin dubbifanna jaalala fi fedha waaqayyootiin waaqayyo gooftaan ulfaatu ያለፈው ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ እያነበብኩኝ እያቀረብኩላችሁ ነበረ። አሁንም ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ አብረን እናነባለን። ያው በኦሮምኛ ስለማነብ እንግዲህ ቋንቋው የማታውቁ እግዚአብሔር ይርዳችሁ። የእግዚአብሔር ቃል ያን ይገባል። ሁላችሁ እግዚአብሔር ባርካችሁ። ወቀይ ሁሉ ከሰና ኤቢሱ ወጀሉ በፈና መቃ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስኒ ሰገሌ waaqayyo kan akka dalageetti injiraanne fi simbirroonni seexaan keessaaf naannachuu barbaadan maqaa gooftaa maqaa jiraata Yesuus Kiristoosin qilleensa lafarraa galaana jala hidhamuuf takaallamoo haa ta'anii eessa isaatiif deegaa kan nuuf kenne Kiristoosiif immoo haa galatu. Haraarri waaqayyo hunduma keenya wajjin haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuusin nuuf dubbisaa akkas jedha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 9 lakkoofsa 1 irraa kaasee jechuudha. Ergamaan inni shanaffaan malakkata isaa ni afuufe. Yommus ani urjii isaa waaqa keessaa lafa dhahee tokko nan arge. Urjichaafis banaan boollaa lafa jalaa isa gadi fagoo ni kennameef. Urjichi afaan boollaa lafa jalaa isa gadi fagoo sana banee haarri akka haara iddoo abiddaa guddaatti ka'us boollicha keessaa ni bahe. Ijji biiftuu lafattis haara boollichaa irraa kan ka'e ni dukkanaa'a. Haaricha keessaa immoo hawwaannisatu lafatti bahe. Hawwaannisa kanaafis haboon ni kennameef. Haboon isaaniif kennamee fi humni torban qabaa lafa irraa qabu wal ni fakkaata. Isaan marga lafaa biqiltuu mukaas utuu hin ta'in namoota warra mallattoo waaqayyoo addatti hin qabne duwwaa akka miidhaniif habboomaman. Garuu namoota ajjeesuu utuu hin ta'in ji'a 5 dhiphisuutu isaaniif kenname. Dhiphinni isaan nama irraan gahanis akka isa torban qabaan hiddee nama dhiphisuuti. Bara sanatti namoonni du'aa ni barbaadu, garuu hin argatan. Du'uus ni hawwu, du'i immoo isaan irraa ni baqata. Bifni hawwaannisootaa sanaa fardeen duulaaf qopheeffaman ni fakkaata. Wanta akka gonfoo warqee mataa irraa qabu turan. Fuulli isaanii fuula nama ni fakkaata. Rifeensi isaanii akka rifeensa mataa dubartiiti. Ilkaan isaaniis akka ilkaan leencaati. Waan akka madda sibiilaa diratanii turan. Ursaan baallee isaanii akka ursaa konkolaataa fardeenii
harkifamanii duulatti didichaniiti. Heegee fi ilkee warra kan torban qabaa fakkaatan qabu turan. Aboon isaan ittiin ji'a 5f nama miidhan immoo heegee isaanii keessa jira. Isaan mootii of irraa qabu turan. Inni immoo ergamaa iddoo lafa jalaa sanaati. Maqaan ergamichaa afaan Yihudaatti Aboodaan, afaan Giriikiin immoo Aphelooyoon jedhama. Innis balleessoo jechuudha. Wayyoon inni duraa darbee kunoo kan booddee wayyoo lama amma iyyuu jiru. Sagalee malakataa jaaffaa dhagahuu isaa jedha dirreen. Ergamaan inni jaaffaan malakata isaa afuufee yommus ani sagalee gaanfaa arfan biraa bahu nan dhagahe. Gaanfonni sunis iddoo aarsaa warqee irraa hojjetamee fuula Waaqayyoo dura jiru irraa turan. Sagalichi ergamaa isaa ja'affaa malakata baatu sanaan ergamoota harfan laga Efrisxiis isa guddichatti hidhaman hiikii jedhe. Ergamoonni arfan sun ni hiikaman. Isaan warra namoota harka 3 keessaa harka tokko ajjeesuudhaaf saatii kanaaf, guyyaa kanaaf, ji'a kanaaf, waggaa kanaaf qopheeffamanii turanidha. Lakkoobsa loltoota abboota fardeenis nan dhagahe. Lakkoobsi isaaniis miliyoona 200 ture. Yommus ani fardeen sanaa fi warra fardeen sana irra taa'an mul'atatti nan arge. Isaan madda sibiilaa isa diimaa bifa bantii waaqaa bifa dhangaggoos qabu turan. Mataan fardeen sanaas mataa leencaa ni fakkaata ture. Afaan isaanii keessaa immoo ibiddi haarri dhagaa boba'us ni bahu turan. Ibiddi haaraa dhagaa boba'uu dha'icha sadan afaan fardeen keessaa bahan sanaan namoota harka 3 keessaa harka tokkotu ajjeefame. Aboon fardeen sanaas afaan isaanii keessaa eegee isaanii keessaas jira. Eegee isaanii inni bofaa fakkaatu mataa qaba. Isaanis namoota ni miidhu. Namoonni dha'icha sanaan utuu hin ajjeefamin hafan immoo yaada garaa isaanii geeddaratanii waaqayyolii harka isaaniitiin tolfatan irraa hin deebine hafuura hamaadhaa fi waaqayyolii warqee irraa, meetii irraa, sibiila diimaa irraa, dhagaa irraa, muka irraas tolfamanii arguu, dhagahuu, asii fi achi deddeebisuus hin dandeenyeef gombifamanii sagaduu hin dhiifne. Isaan yaada garaa isaanii geeddaratanii lubbuu ajjeesuu irraa, qoricha namatti gochuu irraa, halalummaa isaanii irraa, hanna isaanii irraas hin deebine. Boqonnaa 10. Ergasiis immoo ergamaan aangoo qabeessi biraa tokko waaqa keessaa utuu gadi bu'uu nan arge. Inni duumessa ofitti maree naannoo mataa isaatis sabbata waaqayyoo qaba ture. Fuulli isaa akka biiftuu ni calaqqisa. Miilli isaas akka utubaa ibiddaa ture.
inni macaafa maramaa xinnaa banaan isaa of harkaa qaba ture. Miila isaa mirgaa galaana irraa, miila isaa bitaas lafa gogaa irra ni kaa'ate. Sagalee guddaa akka sagalee leencaa haaduutiinis ni iyye. Yeroo inni iyye sanatti qaqawween torban sagalee isaanii ni dhageessisan. Akkuma isaan dubbataniin ani waan isaan jedhan caafuufan ture. Garuu sagalee Waaqa keessaa wanta qaqawween torban dubbatan caafi garaatti qabadhu malee hin caafin jedhu nan dhagahe. Ergamaan inni ani galaana irraa lafa gogaa irras dhaabbatee arge sun harka isaa mirgaa gara Waaqaatti ol qabee maqaa isaa bara amma bara baraatti jiraatu isa Waaqa wanta isa keessa jirus, lafa wanta isa keessa jirus, galaana wanta isa keessa jirus uume sanaan kakatee si'achi lafa irraa harkisuun hin jiru. Bara malakkanni inni torbaffaan afuufamutti garuu wanti Waaqayyo dhoksaatti akeeke akkuma inni raajota hojjettoota isaatiin himee ture sanatti raawwatamuuf jira jedhee. Yommus sagaleen inni dura Waaqa irraa anatti dubbachuu isaa dhagahe sun deebisee anatti dubbate. Dhaqiitii macaafa maramu isa banamaa ergamaa isa miila tokkoon galaana irra, miila tokkoon laga gogaa irra dhaabbate sanaan harkaa fudhadhu naan jedhe. Ani yommus gara ergamichaa dhaqeen macaafa maramu isa xiqqaa sana anaaf akka kennuuf nan gaafadhe. Inni immoo macaaficha fudhadhu nyaadhu, inni garaa kee hadhaa ni godha, afaan kee keessatti immoo mi'aa akka dammaa ni ta'a naan jedhe. Kanaaf ani macaaficha maramaa isa xinnaa sana harka ergamichaa keessaa fudhee nan nyaadhe. Inni afaan koo keessatti akka dammaa mi'aa ture. Ergan isa nyaadhee booddee garuu garaa koo hadhaa ta'e. Akkasumas ati waa'ee namoota baay'ee, saba baay'ee, afaan baay'ee, mootota baay'ee raajii dubbachuun si irra jira jedhamee anatti himame. Ameen. Galanni ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo sagalee isaa nu erge kana nuuf haa eebbisu. Irra deebi'aa dubbifadhaa, sirriitti sagalee Waaqayyoo dhaggeeffadhaa. Sagalee Waaqayyoo jireenya, sagalee Waaqayyoo nagaadha, sagalee Waaqayyoo daandii qajeelaa isa sirrii akka ittiin hubannee Waaqayyo wajjin karaa Waaqayyoo, karaa uumaa keenyaa, karaa Waaqayyo sana uume sanaan deddeebinu, karaa qajeelummaaf, karaa jaalala isaa, karaa fedha isaa akka deddeebinuuf nu gargaara. Waaqayyo gooftaan immoo ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Beekamsa isaatiin akka hin rukutamneef Waaqayyo gooftaan ogummaa ittiin isa wajjin deddeebinu nuuf haa kennu. Karaa qajeelummaa, karaa sirrii ta'een sagalee isaa dhagaa isa wajjin akka deddeebinu haa gargaaru. Hundumti keessan lafa jirtanitti eebbifamaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Gaafa jammartan like, subscribe gochuudhaan jammaraa. Gooftaan isin haa eebbisu. Eebbifamaa. Nagaa ta'a. Lafa nagaa turaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Amma yeroo biraa walitti deebinutti. Ciao.